nagaan keessan baay'ee haa ta'u an obboleessa keessan raajii qaddoodha har'a waan ajaa'ibaa qabadheetan fuula keessan duratti dhiyaadhe innis sagantaa fayyinaa yookiin sagantaa kadhannaa bal'aa guyyaa borii waldaa Tulluu Araaraa keessa jiru isin beeksisuufani roobii borii ganama sa'aatii 2 jalqabee hamma sa'aatii 2 kanaatti waaree booda sagalii jalqabee amma 12 walakkaatti sagantaa kadhannaaf sagantaa bilisa guyyaa guutuu qabannee jirra. Kanaaf namoonni sagalee kana dhageessan sheerii gootanii obboloota keessan irratti affeertanii guyyaa boriin wajjin dhuftanii fayyisa Waaqayyoo irraa akka hirmaattan jaalala Waaqayyootiin isin affeera. Maarree yeroo kanatti faarfannaadhaan Waaqayyoon hin waaqeffanna. Faarfattoonni faarfataa fayyee faarfataa naatiidha. Akkasumas namoota dhukkubsatanii sireerra ciisanii jiran hojii dhabanii balballi hojii kan itti cufame akkasuma haalota garaagaraatiin sammuun keessan qabamee kan jiru guyyaan borii guyyaa keeti guyyaa Waaqayyoo ittiin asirraa hiikudha. Sagalee kana kan dhageessan bakka kam yoo jiraattan gatii kaffaltanii dhuftanii sagantaa kanarraa akka qooddattan jaalala Waaqayyootiin isin affeera. Akka afurri Waaqayyo naaf ibsetti namoota hundumaarra harka koo kaa'uudhaan nan kadhadha. Kan dhukkubsatan hojii kan dhaban balballi kan itti cufame haalota garaagaraatiin kan qabamaniif namoota hundumaaf nan kadhadha. Waaqayyoos nu dhagaa wanta Waaqayyoof dadhabame tokkollee hin jiru. Fayyisuun harka Waaqayyoo keessa jira. Hidhaan Waaqayyo hin hiikne kamiyyuu hin jiru. Kottaa hirmaadhaa nagaa Waaqayyootiin akka dhuftaniif hafuurri Waaqayyo isin gargaaru. Teessoon keenya magaalaa Hoolotaati. Hoteelaa Huwii duraa dabartanii daandii Koobilii buufata fayyaa Galgal Kuyyuutti achi ol geessurraan gara harka mirgaatti argamna. Eebbifamaa nagaa Waaqayyootiin guyyaa borii sa'aatii 2tti wal argina. Eebbifamaa.